sun abbata yeroo tokko achumatti deemnu wanini nabi bakka anjumanati kami saktan rohik ati udu ikage jechuun namsitti hima kanafini himannaa qabeessanii gaafachuu barbaada akka obbo Baqqalaan dubbatutti maaliif Jawaar hin dubbanne gaaffii jettuun dhagaya so clear akka obbo Baqqalaan dubbatutti obbo Jawaar maaliif hin dubbanne kajuun ammallee asumattillee akka cautious taanu haala ammaan tana biyya keessa jirutti yookiinis mambultii yookiinis abbootii biyya bulchan akkanaa galetti cautious akka taanu Jawaar nutti hime obbo Baqqalaan akka dhugaasaa akkanaan harka je'ee nutti hime kana je'eeti namni hedduu dubbata gaaffiin kiyya Jawaariif anaami garuu waan dhagaheerraa dhugaadha kana si qofaa miti anis dhagaheera galatoomi gaaffii keetiif okay haa ta'u ammas abbuma kallachaatiin kenna daqiiqaa ammas daqiiqaa akkuma addee jannat gootee daqiiqaa nu gabaabsaa ani umrii kanatti gara waggaa 87 ga'e guyyaa tokko gammadee guyyaa tokko boo'e guyyaan boo'ee neesuni guyyaa ilmi keenya gootichi ajjeefame guyyaa Hacaaluu Hundeessaa boo'e namni manguddoo ta'e yeroo kanan boo'u guyyaa kam gammadee yoo naan jettan gaafa hidhamtan hin boonnellee innaanellee hidhama jagnaati hidhama goototaati garuu gaafni boo'e gaafa isin lagannaa jalqabdan lagannaa sani gaafa dhiiftan gammade gaafa san kolfe wanni irra goonu martuu wanni irra dubbannu martuu wanni amma godhamu martuu borseenaa ta'a dhaloonni boruuf akka seenatti kataba waan mishallee haa ta'u waan badallee haa ta'u garuu amma gaafii kiyya sirraa isin jalqaba maal jetti manguddoo yoo maayimaayitu eenyu du'a haa himu ka qabre eenyu ragaa haa bayu ka arge gara gaafii kiyya seena tokko maa hidhamtan maal balleessanii hidhamtan miidiyaan kijibaa waa hedduu nutti marii waa hedduu dhageenye mee balleessan keessan maali lammaffaa akkamiin hidhamtan akkamiin hiikamtan eenyutu isin hiike firdi beeti isin hiike moo yookiin daddachi abbaa halangaattu lakki maasirjaan qabu jedhe moo pirezidaantii biyyaatu isin hiike moo ministeeratti duraanuu akka filmaata nan gufachiise fidhe arra filmaata kiyya argadhe aangoo qabadhe jedhe isin gadi dhiise moo warra waa ta'u manguddoo Oromoo ka abbootii gadaa ka hawwataa kadhaa isaaniitii fi warra wataasasiin hiikamtan moo mee waan hiikamtanii nutti hima takka lammaffaa yookaan immoo lakki sii hoognu atillee nu hooge jettanii baatan moo dhuguma maaliin baatan kana nu ibsa sadaffaa balesiki yanka gaafii yankiis nu kamsina jara kana lamuun arganu hin gaafadha waan ummata tolu jira waan ummanni beeku jira ufuma waan yaadda bichaan dubbatina kanaafiyyuu gaafiin kiyya gaafidhaa jirtan kasi wajjin dhaabate ka qaaman dhaabate ka qabeenyaan dhaabate ka bishaan isin obaase esoo dubbisin maa gara biyya alaa dhuftan hin dhooggatamtammoo isin dhooggammoo maa alan bayina ummata san baan gaafatina
maan dubbisina isin dhooggan yoo maal taatan sadaffaa namni isin waliin hidhame ka isin waliin hiikame yoo bahee biyya kaaba keessa deemeetiniin faanan deemee faannoo gurmeessu yoo qindeessu isin ummata keessa maa bahuu dadhabdan oromoo maa arguu dadhabdan maa laaluu dadhabdan gara boodatti bulisa kiyyaa dhiisme osoo mootummaan kuni kafaa'oo afeereetinii waliin haasofan isiniin jedhe waamicha isaa san fudhattu isin yoo ka fudhatan taate ijjannoon keessan ka waboo qabdan maal ta'a waboon gaafasan ittisa waraana biyyaatti hayamoo humna addaa akka oromiyaatti hayamoo poolisii hayamoo yookiin akkuma waraana dargii faca'eetinii kararra taa'ee akka kadhatu ta'a kanallee deebisaa nuu kenna gara boodatti asirratti kan gaafii barbaadu matmaasatti kun irraa bu'amma nama wal ta'etu namni mana tokko qabu citaa wali haamuu jedhan matmaasa lammaffaati nama lafatti wal ta'etu muka waliin kora jedhanii jarmeewwan oromoo kun guyyaa kam cogoogiti isaanirra jiru kana qoree kan ofirraa buqqisanii gama tokko ta'anii deeman jettanii yaaddan galatooma. Amma egaa kana booddee seera cabsinu seerri amma isaanii abbaa keenyadha wal baay'eetu furtii kanas tajaajilanii umurii kanas isaanii galatooma jennaani mee the blue shirt nama blue yeah right here. አመሰግናለሁ ወንድም ጀዋርና ኦቦ በቀለ ከስር ተፈታችሁ ለቤተሰባችሁ በመቀጣችሁ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። በዚህም አላህን እናመሰግናለን። ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ስሜ ነጃ ሀሊል እባላለሁ። ከጉራጌ ማህበረሰብ ነው የመጣሁት እዚህ ማለት ነው። ነጃ ሀሊል እና የኦሮሞና የጉራጌ ማህበረሰብ ያለውን ትስስር እዚህ ለማንም ማስተማር አያስፈልግም፣ የሚታወቅ ሀቅ ነው። ከድሬዳዋ እስከ ደምቢዶሎ ብትል፣ ከባሌ እስከ ሰላሌ ብትል በየከተማው የሚኖር የጉራጌ ማህበረሰብ አለ። የጉራጌ ማህበረሰብ ደግሞ አሁን ያለበት ሁኔታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። በተለይ የደቡብ ክልል ከመጠየቅ ጋር አንስቶ የጉራጌው እጅግ በጣም ጠንክሮ የሄደ ስር የሰደደ ጥያቄ አለና ወደ ጥያቄ ቶሎ አለና በሱ ዙሪያ አሁን ጀዋርም ኦቦ በቀለም የምታሰሙት ነገር አለ። The future is terrifying የሚል ማለት ነው። ጉራጌ ዞን ላይ እጅግ በጣም ቴሪፋይንግ ነገር ሊከሰት ጫፍ ደርሷል። አመራሩ ብትሉ ወደ ከላይ ከፌደራል የሚመጣው ህዝቡ የሚፈልገውን ሳይሆን እነሱ የሚፈልጉትን ብቻ ለማስፈጸም ወደታች እያወረዱ ህዝቡን ከፋፍለው አደጋ ላይ የጣሉት ነው። ሊፈነዳ የደረሰ ጫፍ የደረሰ ነገር አለ። ያንን ነገር እናንተ ተሰሚነታችሁን ተጠቅማችሁ አንድ ነገር ብታደርጉ ድሮ በቄሮ ጊዜ ዘርማ አርዴ ዛያ ቄሮ በተነሳ ጊዜ ከጎን ቆሟል። አሁንም ኦሮሚያ የሚነሳ ነገር ጉራጌ ጋር የሚነሳው ነገር ኦሮሚያ ጋር ይደርሳልና ሰዓትን ጨርሳል። በቃ እንትን በሉልን የሚል ነገር ነው። ቴንክ ዩ በቃ 2 ደቂቃ ብለናል። 2 ደቂቃ ይቅርታ ጋር because ህግ ነው ሁሉም ነው የሚሰራው። ቴንክ ዩ በዚህ ሳይድ ደግሞ ጫሪታይ እንዴሱ ይባላል እንዴሱ ታና ኦኬ ኖ ማለት ማለት እቺ ጋር wait no Jaran we are going by row okay asi namasani gabate then this way okay puno diko boleh sebut yes Is that him? Is that you? Come on.
Is that him? Yes. So, 2 minutes. Tole hedduu galatooma carraa kana waan laattanii fi duraan dursee hundumti kee obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar baga nagaan baatan isiniin jedha. Itti aansee gaaffii kootti seenaa. Gaaffiin koo akka naagaraa jirutti gara biyya bushuutti kan dhuftanii filannoo abdattanii jirantti fakkaata. Filannoon kun inni itti aanu kun Oromiyaa keessatti ta'uu dhiisuu hin danda'a. Yoo ta'e immoo Abiy waggaa 30 fi PP'n Oromiyaan bushuu taanaanii eenyuyyuu biyya kana